mala ittisa da'umsaa kan uumamaa. Barumsa keenya har'aatiin dubartoonni marsaa laguu isaanii lakkaa'uudhaan akkaataa itti ulfa ofirraa ittisan baran. As keessatti dubartoonni marsaa laguu isaanii dhaabbataa ta'e jechuun ji'a ji'aan guyyaa 28 guyyaa 21 guyyaa 30 haa ta'u guyyaa 35 illee yoo itti dhufe warra marsaa laguu isaanii dhaabbataa ta'eef. Lammaffaa dubartoota marsaa laguu isaanii jeeqamaa ta'eef guyyaa dhaabbataa warra hin qabneef yookiin guyyaa tokko ji'arra dabarsee guyyaa tokko immoo ji'a hir'isee jejjeeqamee warra isaan rakkisuufis viidiyoo kana keessa malli ittiin lakkooftu jira jetti. Isin viidiyoo kana bichaa haala gaariidhaan hordofaa. Viidiyoo kana seera hordofnaan barsiisaan baayoloojii yookiin ogeessi fayyaa isin barbaachisu mana keessan teessanii haala salphaa ta'een ulfa ofirraa ittisuu dandeessu jechaadha. Barumsi kun dhiiras, dubaras, xiqqaas, guddaas ni ilaallata. Dhiira ilaallata kan jennuuf dhiirri jaalalleesaa yookiin haadha manaasaa, obboleettisaa yookiin immoo hiriyoota dubartoota isaa ittiin barsiisa. Dubartoonni immoo mala ittisa kan uumamaa seeraan beeknan haala kamiyyuu keessatti ulfarraa of ittisuu danda'u jechaadha. Akkasumas hiriyoota isaanii yookiin immoo ijoollee dubaraa isaanii itti gorsuu danda'u jechaadha. Asumaan viidiyoo keenya hordofaa, chaanelii keenya immoo sabiskiraayib gochuun dagatina. Ammuma sabiskiraayib ishee jettu kana cuqaasaa maatii chaanelii keenyaa taa'ennaa gara barumsa keenyatti galla. Dubartiin tokko mala uumamaan marsaa laguu fayyadamuudhaan ulfa hin feene, ulfa yeroo malee, ulfa karooraan alaa, qusannaa maatiif kan kana fakkaatu ofirraa ittisuudhaaf dursa shamarran marsaa laguu isaanii sirriitti beekuu qabu. Jalqaba irratti iddoo yeroo baay'ee doongorri uumamu inni guddaan eessarraa jalqabnee marsaa laguu lakkoofnaa isa jedhudha. Hubadhaa, marsaan laguu kan lakkaa'amu guyyaa dhiigni yookiin laguun itti dhuferraa jalqabeeti. Gaafa laguun dhufe sana eegallee gaafni guyyaa 14ffaa guyyaa ovuleeshinii jedhama. Guyyaa ovuleeshinii jechuun guyyaa itti hanqaaquun bilchaatee sanyii kormaa itti eeggatu jechaadha. Salqunnamtii irraa of eeguuf dursa dubartoonni marsaa laguu isaanii sirriitti beekuu qabu. Akkuma beekamu marsaan laguu guyyaa 21 walitti dhufu jira. Guyyaa 28 walitti dhufu jira. Guyyaa 30 walitti dhufu jira. Ji'arallee darbee guyyaa 35 illee walitti dhufu jira. Walumaa galatti marsaan laguu guyyaa tokko ammoo guyyaa 35 ta'uu danda'a jechaadha. Yeroo marsaa laguu kanaattis dhiigni dubartootarra guyyaa 2 amma guyyaa 3 turuu danda'a. Jalqaba irratti dubartoota marsaan laguu isaanii dhaabbataa ta'eef jechuun ji'a ji'aan yookiin guyyaa dhaabbataadhaan deddeebi'eetti dhufuuf haa lakkoofnu. Akkuma dura dubbanne marsaan laguu kan jalqaba lakkaa'amu guyyaa itti dhiigni itti dhufu irraa qabeeti. Guyyaa dhiigni itti mul'ata sana irraa qabee gaafni guyyaa 14ffaa guyyaa ovuleeshiniitii jenneerra. Guyyaa ovuleeshinii jechuun guyyaa itti hanqaaquun bilchaatee ulfa marsaa itti aanuuf of qopheessee jechaadha. Gaafa guyyaa 14ffaa kana dubartiin walqunnamtii saalaa raawwatti jennaan ulfoofte jechaadha. Mamii tokko malee, shakkii tokko malee gaafa guyyaa 14 walqunnamtii saalaa dhiira hojii raawwatte jennaan ulfoofte. Garuu akkasi hanqaaquun tokko gaafa guyyaa 14 bilchaatee raawwatu. Hanqaaquun bilchaatee hanga guyyaa 2tti qaama bilchaatuma oovaarii dubartii keessa tura. Kanaafuu guyyaa 14 irraa qabee amma guyyaa 16 yookiin immoo amma guyyaa 17tti hanqaaquun dubartii suni bilchaateera sanyii kormaa eeggataa jechaadha turuu danda'a waan ta'eef. Akkasumas isaan dursineellee walqunnamtii saalaa yoo raawwanne qaama dhalaa keessa sanyiin kormaa guyyaa 3 turuu danda'a. Kana jechuun guyyaa 14 dursineellee guyyaa 3 dura walqunnamtii saalaa yoo raawwanne sanyiin kormaa qaama dhalaa keessa guyyaa 3 waan ta'uuf eeggatee guyyaa hanqaaquun itti bilchaate kana eeggatee ulfa uumamuu danda'a. Walumaa galatti dubartii marsaan laguun ishii guyyaa 28 yookiin ji'a ja'anitti dhufuuf warra marsaan laguu isaanii hin jeeqamneef guyyaa 14 dura guyyaa 3 guyyaa 14 boodallee guyyaa 2
walqunnamtii saalarraa fagaachuu qabdi jechaadha. Sababni isaa sanyiin kormaa guyyaa 3 dura walqunnamtii saalaa raawwattelee qaama saala ishee keessa turee hanqaaquu eeggatee ulfa uumamuu danda'a. Akkasumas illee hanqaaquun guyyaa 2 turee amma guyyaa 16 yookiin guyyaa 17 turuu waan danda'uuf shamarran jejjaan marsaa laguutti dhufu tokko guyyaa 10 amma guyyaa 17tti walqunnamtii saalarraa yoo fagaatte carraan ulfi uumamuu baay'ee xiqqaataa jechaadha. Mee fakkeenya shamara tokko fudhannee ilaalu. Shamarri yookiin dubartiin gaafa fulbaana tokko dhiiga qaama ishee irratti agartu yookiin immoo marsaa laguu guyyaa jalqabaa irratti dhufe tokko akkamitti of eeggachuu qabdi? Tokko fulbaana tokko dhiiga agartee ta'een gaafa fulbaana 14 guyyaa ovuleshiniiti. Guyyaa kana 100% walqunnamtii saalaa dhiira wajjin raawwannaan ni ulfoofti. Sababni isaa guyyaa kana hanqaaquun bishaateera jechaadha. Kanaafuu dubartiin kun of eeggachuu hin qabdu. Fulbaana 14 dursitee gaafa guyyaa 3 jechuun gaafa guyyaa 11 irraa kaastee fulbaana 14 booda guyyaa 3 amma guyyaa 17tti. Kana jechuun fulbaana 11 amma fulbaana 17 gidduutti walqunnamtii saalaa raawwachuu hin qabdu. Kanaafuu shamarri fulbaana tokko dhiigni itti dhufe yookiin marsaa laguu agartu tokko fulbaana 11 hanga fulbaana 17tti guyyattii gidduu kana walqunnamtii saalaa irraa fagaattee yoo of eegde carraan ulfaa'uu ishee du'aadha yookiin hin jiru jecha. Lammaffaa warra marsaan laguu isaanii jeeqamaa ta'eef furmaanni jira? Sirriitti jira. Dubartoonni baay'ee marsaan laguu isaanii baay'eedha jeeqamu. Yookiin guyyaa 5tti dhufaa irraa booda immoo ji'a irra dabarsee dhufaa booda immoo ji'a sun hanqisee dhufaa guyyaa isaa walii wallaanii warri rakkatan namoonni kun mala uumamaa kanaan ulfa ofirraa ittisuu irratti baay'ee rakkatu. Dogongorri baay'ee illee kan uumamu warra akkasii irratti jechaadha. Garuu of eeggannoo isaa baay'ee walqunnamtii irraa yoo nama fageesse illee kaalkuleeshinii yookiin herreega nama hojjedhu kana yoo fayyadaman carraan ulfaa'uu isaanii zeeroodha. Akkamitti fakkeenyaan amma isinii hojjedhu kana ilaala. Shamarri marsaa laguu ishii jeeqamaa ta'e ishii rakkise tokko wantoota armaan gadii kan gochuu qabdi. Tokko ji'a 6 amma ji'a 12 gidduutti marsaa laguun ishii guyyaa itti dhufe yaadannootti galmeessitee kaa'uu qabdi. Ji'a 1ffaa, ji'a 2ffaa, ji'a 3ffaatti amma ji'a 6tti yookiin immoo amma ji'a 12tti lakkooftee galmeeffattee qabachuu qabdi. Itti aansuudhaan marsaa laguu isa gabaabaa adda baafatti. Jechuun dafee kan nutti dhufe isa kami kan jedhu yeroo ariifatee otoo ji'an guutuu yookiin guyyaa hir'atee dafee dhufe sana marsaa laguu isa yeroo gabaabaatti dafee dhufe hin qabatti. Sadaffaa marsaa laguu isa dheeraa isa turee dhufes hin qabatti. Kana hunda galmeeffatanii eega kaawwatanii booda herreegichi akka armaan gadii kana ta'a. Guyyaalee marsaa laguu ji'a 6 yookiin ji'a 12f lakkaawwatanii kaawwatan kana keessaa guyyaa isa gabaabaa sana fudhanneet guyyaa isa gabaabaa kanarraa 20 irreen. Guyyaan 20 irraa hir'atee dhufu kun guyyaa carraan ulfaa'uu inni jalqabaa itti uumamu argatanii jechaadha. Amma immoo marsaa laguu galmeeffatanii jiran sana keessaa isa dheeraa irraa guyyaa 10 wayita hir'isan immoo guyyaa carraan ulfaa'uu isa dhumaa itti dhufu sana argatu jechaadha. Nawwadha. Guyyaa dura galmeeffataa turan sana keessaa guyyaa isa gabaabaa sanarraa guyyaa 20 yoo hir'isan guyyaa carraan ulfaa'uu isaanii isa jalqabaa argatu. Marsaa laguu galmeeffataa turan sana keessaa guyyaa isa dheeraarraa immoo guyyaa 10 yoo hir'isan guyyaa carraan ulfaa'uu isaanii isa dhumaa argatu jechaadha. Shamarran yookiin dubartoota marsaa laguu isaanii jeeqamaa ta'e tokko fakkeenyaaf fudhannee ilaallu. Shamarri Beetii jedhamtu marsaa laguu ishii jeeqamaadha. Kanaaf ji'a 6f marsaa laguu ishii kana yaadannoo qabachaa turte. Akka yaadannoo qabachaa turteetti ji'a jalqabaa guyyaa 26 itti dhufe. Ji'a ittaanu guyyaa 25. Ji'a 3ffaatti guyyaa 30. Ji'a 4ffaatti guyyaa 24. Ji'a 5ffaatti guyyaa 31. Ji'a 6ffaatti immoo guyyaa 27 itti dhufe haa. Galmee kana olitti ji'a 6f lakkaawamee kaa'ame kanarraa guyyaa itti ulfi uumamuu isa jalqabaa argachuuf
akkuma kanaa olitti baranne guyyaa itti ulfi uumamuu inni jalqabaa guyyaa ji'a jaakeetti lakkoofne kana keessaa guyyaa isa xiqqaarraa 20 irrinee argannaa jenneerra. Kanaafuu guyyaan inni xiqqaan marsaa laguutti dhufe lakkoofsa jaan kana keessaa 24. Kanaafuu guyyaa carraa ulfi uumamuu isa jalqabaa argachuuf 24 irraa 20 irrina. 24 irraa 20 gaafa irrinu 4 ta'a. Kanarraa dubartii beeti jedhamtu kanaaf carraa ulfi uumamuu isa jalqabaa argannee jecha guyyaa ulfi uumamuu inni jalqabaa guyyaa 4 ta'a. Akkasumas herreega yookiin daataa ishiin qabatte kanarraa carraa ulfi uumamuu isa dhumaa argachuuf guyyaa isa daata kaamera kana keessaa isa guddaa irraa 10 irrinee argannaa jenneerra. Kanaafuu akka daataa dubartii kanaatti marsaan laguu inni dheeraan 31. Kanaafuu guyyaa carraa ulfi uumamuu isa dhumaa argachuuf 31 irraa 10 irrinna. 31 irraa 10 meeqa ta'a? 21. Guyyaan ulfi uumamuu hin dhumaa 21 ta'a jechaadha. Gabaabumatti dubartiin yookiin shamarri beeti jedhamtu kun carraa ulfi uumamuu isa jalqabaaf isa dhumaa adda baafattee jirti jechaadha. Carraan ulfi uumamuu ishii inni duraa gaha guyyaa 4ti. Carraan ulfi uumamuu ishii inni dhumaa immoo gaha guyyaa 21ti. Isa kana immoo jetti gashinee ilaallu. Fakkeenyaaf dubartiin beeti jedhamtu kun gaafa fulbaana tokko dhiiga yookiin marsaa laguu agarteetti yaayennu. Kanarraa akka herreega kanaatti dubartiin kun yookiin beetiin carraan ulfi uumamuu ishii inni jalqabaa fulbaana tokko irratti 4 idaatti. Kana jechuun gaafa fulbaana 5 guyyaa ulfi uumamuu isa jalqabaa ta'a jechaadha. Carraa ulfi uumamuu ishii inni jalqabaa gaafa 5 ta'a jechaadha. Ammas immoo carraa ulfi uumamuu isa dhumaasaa haa herreegnu. Akka daataa beetitti guyyaan 21 guyyaa carraa ulfi uumamuu isa dhumaati. Kanaafuu fulbaana tokko irratti guyyaa 21 idaati. Kana jechuun fulbaana 22 guyyaa ulfi uumamuu isa dhumaa ta'a jechaadha. Kanaafuu beetiin fulbaana 5 amma fulbaana 22tti salquunnamtii irraa yoo of eegde carraan ulfi uumamuu ishii 0 ta'a jechaadha. Haala kanaan lakkaawwannee guyyaa carraa ulfi uumamuu isa jalqabaaf isa dhumaa kana gidduu kana salquunnamtii irraa yoo of eegne carraan ulfi uumamuu dubartoota kanaa 0 ta'a yookiin xiqqaa ta'a jechaadha. 4 fi 21 kun maalii warra jettaniif warra isin hin galleef jalqaba daataan ji'a 6 qabanne jira. Ji'a 6 kana keessa ji'a 6 guyyaa itti marsaa laguu deebi'ee dhufe lakkaawwannee kaawwanne. Kana keessa guyyaa xiqqaa fi guyyaa isa guddaa adda baafanne. Isa kana immoo guyyaa 20 irraa hir'isnee guyyaa carraa ulfi uumamuu isa xiqqaa arganne. Isa kanaan 4 jenneen. Guyyaa carraan ulfi uumamuu isa guddaa sana immoo guyyaa isa guddaa irraa 10 hir'isnee 21 arganne. Garaagarummaan guyyoota kana gidduu jiru maaf fagaatee jechuu dandeessu. Hubadhaa. Laguun dubartii kanaa jijjiiramaadha. Guyyaa isaa qabatamaa miti. Garuu averejii guyyaa 4 amma guyyaa 21 kana gidduutti ulfi uumamuu waan danda'uuf guyyoota kana salquunnamtii irraa fagaachuun dirqama ta'a. Guyyaa inni sirrii yookiin qabatamaan waan hin jirreef jechaadha. Walumaa galatti barumsi keenya irraa akkamitti marsaa laguu dubartoota guyyaan marsaa laguu isaanii itti dhufu dhaabbataa ta'ee fi warra marsaa laguu isaanii jeeqamaa ta'e ittiin lakkaa'uu dandeenya isa jedhu barannee jirra. Warra marsaa laguu isaanii jeeqamaa ta'eef tarii hojiin kun irreen kun carraadha waan ta'eef carraan immoo nama dogongorsuu waan danda'uuf amma qorichaaf amma yaala ogeessa fayyaa yoo ga'ullee baate garuu hamma tokko ittiin ofirraa eeguu hin danda'ama jedhamee gama barumsa keenya irraa barumsa hedduu baay'ee jaalatamaa akka barattan abdii qabna. Gaaffii yoo qabaattan karaa keessa meesejii yookiin immoo koomentii naaf barreessaa. Amni danda'u isinittiin himaa. Asumarraan viidiyoo keenya kana laayik godhaa, sheer godhaa. Namoonni immoo maatii chaanelii kiyyaa hin taane adaraa sabskiraayib naa godhaa isiniin jedhaa. Waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa isinan jaaladha. Baay baay.